raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun sagantaa keenya nadhii aadaa irraati. Qophii keenya irraatiin mata dureewwan lama qabannee isinii dhiyaanneerra. Barruu kadhaa ganamaa fi galgalaa jedhu kana kan arganne gaazexaa Bariisaa Amajjii 27 bara 1995 maxxanfamerraati. Kan qopheesse Dajanee Tasammaati. Gaafa farda goota wayyaa seenaa goota. Eemulee goota wayyaa seenaa goota. Maajoo gaafa sarda goota wayyaa seenaa goota. Eemulee goota wayyaa seenaa goota. Mata duree keenya jalqabaa yoo ilaallu kadhaa ganamaa fi galgalaa kan jedhudha. Oromoon otoo amantii Islaamaa fi Kiristaanaa hin fudhatin dura waaqeffataa akka ture ragaaleen adda addaa ni ibsu. Ammaan tanas Oromoonni amantii garaagaraa hordofan jiraatanillee waaqeffattoonnis jiru. Namni tokko amantii fedhe hordofuudhaaf guutummaatti mirga waan qabuuf amantii kanarra isa kana wayya yaada jedhu hin qabnu. Ijji dubbii keenyaa waa'ee amantii miti. Barreeffamni kun Oromoon ganamaa fi galgala akkaataa waaqa yookiin rabbi isaa itti kadhatu ibsuuf kan yaaludha. Akkuma beekamu namni waaqa kan kadhatu ganamaa fi galgala qofa miti. Waaqa kadhaan yeroo hundaa ta'uu danda'a. Kadhaan waaqaa kophaa yookiin nama tokkoon yookaan gamtaadhaan adeemsifamuu danda'a. Fakkeenyaaf innaa rakkoo hamaan naannoo yookiin biyya tokko mudatee namoonni wal ta'anii waaqa isaanii kadhatu. Rakkoowwan kunniinis kan akka hongee yookiin rooba dhabuu, dhibee horii fi nama fixuu, balaa fufuttoqaa fi sosochii lafaa kan fakkaataffaa ta'uu danda'u. Oromoon waaqatti amanuu fi waaqa kadhachuudhaan uummata beekamaadha yoo jennu dhugaarraan fagaanne. Keessumaayyuu ganama innaa rafee ka'uu fi galgala innaa rafuuf jedhuu mana isaatti Oromoon waaqa isaa otoo hin kadhatin hin dhiisu. Akkaataan kadhaa kun manaa manatti, naannoodhaa naannootti, namarraa namatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Mee maalumaafuu akka fakkeenyatti kan armaan gaditti dhiyaatu kana haa ilaallu. Inni jalqabaa kadhaa ganamaati. Oromoon kadhaa ganamaa innaa kadhatu akka armaan gadii kanatti kadhata. Yaa waaqa barii barraaqaa, yaa waaqa barii obboroo, nagaan oolchite nagaan nu bulchi. Hamaa hammaataadhaan addaan oolchi. Hin ooltuu nu oolchi, hin baatuu nu baasi. Xurii nurraa dhiqi, gufuu gufataa lagi. Beela'aa dutaa quufaa rigataa nutti qabi. Ilma abbaa fi haatiin abaarre nutti qabi. Bobba'aa bobbaasaa nagaan nutti galchi. Yaa Rabbii biftuu qara 30 uumtee dachee dhiisa malee diriirsitee waaqa samii utubaa malee dhaabdee yaa uumaa waliigalaa yaa tiksaa gaaraa dakaa lafa nagaan kee oole nu oolchi jedhee Oromoon ganama waaqa isaa kadhata. Kan ittaanu kadhaa galgalaati. Kadhaa galgalaa innaa kadhatu Oromoon haala armaan gadii kanaan kadhata. Yaa waaqa galgala gala suuressaa, yaa waaqa halkan gurraachaa guyyaa daalacha uumtee, yaa tokkicha garaa garbaa nagaan na oolchite nagaan na bulchi. Yaa waaqa ni ciise lubbuu koositti dhiise, yaa tokkichummaa rabbii naasuu rifaatuun oolchi. Ija boo garaa aaru duraa nu baase,
namaa sa'aa nu tiksi yaa waaqa malkaa tulluu uumte yaa tokkicha rabbii halkan duudaa kana gara ifaatti nu jijjiiri jedhee kadhateeti Oromoon kan rafu. Keessumaayyuu manguddoonni akkana godhuun dhiisan. Isinoo maal jettanii kadhattu laata kan jedhu immoo isinumaaf dhiifnee gara mata duree keenya lammaffaatti isin dabarsina. Mata dureen lammataa har'a isinii qabannee dhiyaanne kabaja fardi Oromoo biratti qabu kan jedhudha. Fardi seenaa fi aadaa Oromoo keessatti bakka addaa qaba. Hariiroon fardaa fi Oromoo jidduu jirus baay'ee adda. Oromoon durii kaasee yeroo waraanaa, yeroo jilaa, gaddaa fi gammachuu fardatti dhimma ba'a. Itoophiyaatti farda madaksuu, beelada manaa taasisuu fi dhimma itti ba'uu kan dursee eegalee Oromoo ta'utu dubbatama. Oromoon jaarraa 12ffaa keessa kaaba biyyattiitti humnoota Abisiiniyaatiin dhiibamee gara Baaleetti akka godaanu dirqamee akka ture seenaan ragaa ba'a. Jaarraa 16ffaatti garuu gadaasaa cimsee tooftaa biyya isaa deebisee harkatti galfachuu isa dandeessisu baafatee wayita gara kaaba duraan irraa buqqa'eetti deebi'uuf sosee otoo fardaan waraana gaggeessuudhaan caalee hin argamne ta'ee hin milkaa'u ture. Hariiroon Oromoon farda waliin qabu duriitii kaasee hanga har'aatti itti fufeera. Oromoon waa sadii farda jaalata Oromoonni jedhan jiru. Tokkoffaa fardi amanamaadha. Abbaan fardaa yoo kufee gateen baqatu. Lammaffaa fardi caffee oola. Caffeen ammoo bakka magariisaa fi qabbanaa akkasumas bakka marii hayyuu fi waayuuti. Sadaffaa fardi ayyaana qabaa jedhu. Asirratti garuu wanti dagatamuu hin qabne akka ilaalcha Oromootti wanti lafatti arginu marti kan lubbuu qabus ta'e kan hin qabne ayyaana qaba yookiin ayyaana bula. Ayyaana bula jechuun hiree kennameef qabaa jechuudha. Fardi haadha isaatti hin gaanu hin korus jedhama. Kun farda beeyladoota hundarraa waan adda isa taasisu fakkaata. Oromoon farda baay'ee jaalachuurraan kan ka'e bifa fardaa irratti hundaa'uun maqaa masoo yookiin maqaa dhalootaa kan warri baaseef irraa adda godhee of moggaasa. Abbaa shaashoo, abbaa gurraachaa, abbaa shaanqoo, abbaa daamaa, abbaa daalachaa, abbaa daalee, abbaa magaal, abbaa bulloo, abbaa booraa jedhee maqaa moggaafata. Abbaa fardaallee ni jedhama. Fardi akka namaatti waan ilaalamuuf sooran isaallee adda, marartee addaas qaba. Abbaa fardaa farda isaatiin dhaadata, in abdata fedhu ittiin lola. Fardi tokko dhiira 100 caala warri jedhan jiru. Kanaaf fakkaata humni motoraa kan humna fardaatiin safaramuuf dura Oromoo biratti fardi gumaa namni qabu qabaataa ture jedhama. Keessumaa diina waraananii mo'achuuf qoonni fardaa guddaa waan tureef gumaa fardaa kan namaatii walqixa. Fardi eboo fi gaachanni Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan argataniif sababuma diina faccisuuf tajaajilaa turaniif ta'uun dagatamuun qabu. Fardi Oromoo biratti mallattoo gootummaati. Abbaan fardaa akka lubbuu isaatiitti farda isaa kan jaalatuuf tajaajila inni kennurraa ka'eeti. Oromoon farda ilmoo isaarraa gargar baasee hin ilaalu. Maaliif jennaan fardaan dabaala, ittiin fooggala, ittiin duulaa, akkasumas ittiin geerara. Oromoon fardi isaa mallattoo gootummaati. Artistii Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii nuu miti fardeen keenyaa ni beeku bareechanii jedhee waa'ee gootummaa Oromoo fi farda Oromoo kan geerareef kanumaafi. Fardi yeroo fuudhaa fi heerumaa cidha bareecha. Yeroo duulaa raayyaa humneessa. Innaa namni guddaan biyyaa du'e immoo gaggeessaa ni miidhagsa. Oromoon ilmoo fardaa garbuu nyaachisee mana itti ijaaree guddisuun waggaa 4 booda leenjisee kooraa fi luugama itti godhee yaabbata. Egaa miini farda itti yaabbatanillee tokkoon tokkoonsaa maqaa qaba. Walumaa galatti garuu mi'a fardaa jedhama. Kabaja fardi aadaa fi seenaa Oromoo keessatti qabu dhaloota ittaanutti gochuunis galmeessuunis dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubatamuu qaba. Abbootiin keenya eeboo fi gaachana qabatanii fardaan lolanii diina Oromoo fi Oromiyaa haleelanii achi fageessuun injifannoo boonsaa galmeessaniiru. Seenaan kun sirriitti hubatamuutu irra jira. Seenaa kanarraa kaanii warri caffee, warri fardaa, warri aadaa hordofan fardaaf fuudhaa fi heeruma gaggeeffachuun isaanii jajjabeeffamuu qaba. Duudhaa bareenni kun dhaloota ittaanutti akka darbuuf hojjetamuutu irra jiraata. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya nadii aadaa mata dureewwan lamaan isinii qopheessinee kanumaan xumurra. Isin biraan ga'uun kan isin waliin ture Angurmeechaa Gammachuuti. Torban sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa tura. Dhufin jennaan dhufin jennaan mirga dhuftee eeggatu leenca ta'uu beekadu waabeen dammeessituu duruu maal gochuu gaaguratti seentee gurgurtee keessa yaabtu gurbaa isii tuttuqaa kanaa tuttuqnaa leenci nama nyaata humnattee ilaal jaalkaa onkorma kormaatu korma yaadawe utuutu korma yaadawe umbannaa korma
sabasaaf gachana wabiidha hubadhaa ijoollee afaroorroo ilmi murtiirraa lolle akkaafuu korree gaafa loonaa sitti geerara har'allee geenye afa tolaa goota ta'uu yoom feene ilaamee koodee warri biyyaaf darbee lubbuudhaan mirganuuf dhiise akka sabaaf darbee lubbuusaa baase dagachuun taatu lammataa deebitee aduunu boobantee baatu warra lubbuun darbe anaana nyaatu wayyaa emmo maalu wayyaa emmulee gaaleen koo gurraacha eeboo michi sobdee dhaadhatteedhaaf hayyoo koon jijjiiru majjiinni jabaata somboodhaan qottaare otoon qonne hiikte ormaa garaftaare kaayyoof du'an malee lubni eessatti jajama seenaa gaafa gadhaabe jiraata ilmi namaa emmule goota wayyaa seenaa goota 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 asuuleetti gugsee goota wayyaa seenaa goota emmule goota wayyaa seenaa goota baabootti jigse goota wayyaa seenaa goota emmule goota wayyaa seenaa goota torgaafa farda goota wayyaa seenaa goota emmule goota wayyaa seenaa goota ajoo gaafa sarda goota wayyaa seenaa goota emmule goota wayyaa seenaa goota dhufin jennaan erga dhuftee eeggatu leenca ta'uu beekadu waabeen dammeessituu duruu maal gochuu gaaguratti seente gurgurtee keessa yaabdu gurbaa isii tuttuqaa kanaa tuttuqnaa leenci nama nyaata onnattee helaal jaalkaa'oon kormaa kormaatu kormaa yaadawee karrayyuu kormaa yaadawee simbootu kormaa yaadawee mandootu kormaa yaadawee almaantu kormaa yaadawee yerootu kormaa yaadawee raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar